Sulola kile gafago Achitti argami jikera Enyunu makanaddo Nafin argamu akike Tole nagaa fi araarri ayyaanni waaqayyo siniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota maatii taadduutu akkam jirtu fayyaa keessan kan biyya keessa kan biyya alaatti argamtan hunduma keessaniif nageenyi waaqayyo dachaa siniif haa baay'atu akkasumas biyya lafa hundarra kan jirtan hunduma keessaniif nagaa waaqayyo haa ta'u lafa nagaan jiru wanta hundatu jira jechuudha. Baga eeggamtanii gargaaramtanii sa'aatii fi guyyaa har'aa geessanii siniin jedha hordoftoota koo hedduu sin jaaladha hedduu sin kabaja nagaa kootti aansuudhaanii warroonni maatii koo hin taane jalqaba irratti laayikii koomentii sabiskiraayib gochuudhaan maatii kootti dabalama warroonni immoo maatii koo taatanii jirtan gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu eebbifamaa isiniin jedha. Waaqayyo gooftaan haa ulfaatu jechuudha. Sa'aatii fi guyyaa kana nuuf kenneera. Warra jiraatan, warra du'an keessa, warra jiraatan, warra dhukkubsatan keessa, warra fayyaan, warra badan keessa, warra barbaadaman nu taasisee guyyaa fi yeroo kana nuuf kennee jira. Maqaan waaqayyo haa ulfaatu jedha. Nagaa kootti aansuudhaanii viidiyoo baay'ee tokko na ajaa'ibee barumsa namaaf ta'a jedhee tokko qabadhee dhufe. Innis maalinni yoo jettanii waaqayyo dhoksaa ifatti baasa. Dhugaadha waaqayyo maal godha? Isa namni dhoksee nama miidhu, isa namni dhoksee summii nama qopheessu maal godha waaqayyo? Saba fuulduratti, uummata fuulduratti ifatti baasa jechuudha. Maqaan waaqayyo haa ulfaatu. Mana tokko waliin jiraatanii namni nama waliin hin beeku jechuudha keessa walii. Bifa walii beeku malee, amala walii beeku malee, maal akka waliif yaadan, maal akka waliif qopheessan beekuutiin hin danda'an jechuudha. Haati manaas ta'e abbaan manaas ta'e jechuudha. Kanaaf iyyuu waaqayyo waan hunda beeka maqaan waaqayyo haa ulfaatu. Viidiyoon inni qabadhee dhufe waa'ee jaalalaa irratti karaa waaqayyoon hin jaalanne, gaa'ela waaqayyoon hin jaalanne, gaa'ela karaa hojii seexanaa karaa kallattii hin taaneen walitti deemu kana waaqayyo hin jaalatu jechuudha. Yeroo isaa eegee hin diiga jechuudha waaqayyo. Kan namaaf kenne kennaa waaqayyo kan namaaf kenne shabarri tokkos dhiirri tokkos gaafa uumamu waaqayyo waan kenneetu uumuu qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu dhiirri tokko akkuma shabarran barbaachistu shabarran tokkos immoo dhiirri tokko hin barbaachisa jechuudha. Sababii kanaatiif waaqayyo tokkoof tokkoon uumee jechuudha. Maqaan gooftaa haa ulfaatu. Innis kan na ajaa'ibee dhugaadha. Gochaa seexanaa jechuudha. Yeroodhaaf yaa milkeessitu malee yeroodhaaf haa taasistu malee booda maal taati hin diigamti ispaardii taati jechuudha. Garuu kan waaqayyo uume immoo kan waaqayyo tokko godhee waliif kenne maal ta'a? Yoomiyyuu ispaardii ta'uuti hin danda'u jechuudha. Hin diigamus waan fedheyyuu yoo ta'e kan waaqayyo tokko godhee maal ta'a? Hin diigamu jechuudha. Maqaan waaqayyo haa ulfaatu. Viidiyoo kanarra wanti barumsa naaf ta'e waggaa 9 guutuu hojii seexanaa hojii xonqolaatiin waliin jiraachaa turanii maal jedha inni immoo gaafa waaqayyo ifa isa baasu kallattii kamii wal jaalala sirriidha walitti dhuftanii jennaan eeyyin isheen na jaalate jedhe maal godheeti inni garuu kan isa akka isheen isa jaalattu wanta taasiseef jechuudha. Qoricha yookiin hojii seexanaa ofitti hojjechiise karaa seexanaatiin of jaalachiise maal jedha deebise ishitu na jaalate jedhe. Isheedhaaf hin galle ka dhuguma maaliif seexanatu akka isa jaalattu taasise waan ta'eef tarii ishiin jaalachuutii dandeessi. Inni waan godhe qaba waan ta'eef jechuudha. Achuma waaqayyoon immoo maal godhe ifa baase lakkee rakkoofsi bukkee jira jedhee maqaan waaqayyo haa ulfaatu. Dhugaadha waaqayyo saba fuulduratti nama qaanessa jechuudha. Kallattii hin taane walitti deemurra dhugaa kan fedha waaqayyo ta'e irratti kadhachuudha jechuudha. Irratti kadhatanii gaa'ela waaqayyo jaalatetti deemudha malee karaa hin taaneen karaa hojii seexanaatiin walitti deemuun yeroodhaan booda nama qaanessa jechuudha. Dhugaa waaqayyo haa ulfaatu. Viidiyoon kun hedduu na ajaa'ibe jechuudha. Hedduu tokko na ajaa'ibe. Dhugaadha barumsa siniif ta'a jedhee tayyaada jechuudha. Namni tokko jechuudha yookiin yoo bifti ishee hedduu bareedee intalli kun yoon gaafadhe na diddiilata kan jedhu maal godhu
kallattii hojii seexanaatiin itti deemu jechuudha. Yoo shin qabeenya qabaattis tarii intalli kun qabeenya qabdi anaan immoo hiyyeessa waan ta'eef ishinaaf jechuu diddiilata kan jiru tilmaaman osoo gaafattee hin didin na diddiilata kan jiru tilmaaman maal godha kara hojii seexanaatti deema jechuudha. Hojii seexanaa immoo maal godha yeroodhaan booda yeroo sanii faamil keessuyyuu malee seexanni kaayaa'u gatii of tullummaa isaatiin samiirra darbatame waan ta'eef akka waaqayyoottan biyya bulcha waan jedheef aaboo fi aangoon kan koo haa ta'u waan jedheefidha of tullummaa isaatiin kan samiirra darbatame seexanni waan hedduu beekti jechuudha. Seexanni maal gooti waan hedduu beekti. Kanaafiyyuu yeroo saniif haa milkeessituu malee yeroodhaan booda immoo kan ishii caalu waan jiruuf hin diigama jechuudha. Maqaan waaqayyoo haa ulfaatu. Kanaafiyyuu baay'eetu jechuudha. Ijoollee kallattii hin taaniin kan maraatummaa irratti kuffisanii karaa qoricha namatti goosisuudhaanii hedduu tokko kan nama jibbisu jechuudha. Karaa mana barumsaatii yoo laalle ijoollee qaxalee barumsa danda'an maal godhu warroonni dadhaboon akka isaanitti barumsa danda'a jedhanii qoricha itti goosisu jechuudha. Kaza maal godhu isaaniifis hin ta'u sammuu nama sanii isaaniif darbuu hin danda'u waan ta'eef nama san maal godhu maraatummaa irratti kuffisu jechuudha. Isaan booda karaa deemtu taasisu jechuudha. Dhugaa waan akkasii hedduutu jira jechuudha. Waaqayyo nu haa yaadatu warroota akkasii gooftaan nurraatii achaa qabu jedha. Hubannaa fi ogummaa namaaf haa kennu. Dhugaadha. Qabeenyas taanaan karaa seera waaqayyoo hin taaneen argachuun hin barbaachisu. Maaliif qabeenyas gizeedhaan booda hin baddi waan ta'eef wanti ifa aduuti gadi maal taate hin coollagdi waan ta'eef qabeenyas karaa hojii seexanaatiin argachuurraa dadhabanii hojjetanii argachuutu filatamaadha jechuudha. Waaqayyoos dafqaatu dafqa keessa nyaadha waan jedheef dafqanii hojjetanii dafqa ofii nyaachuutu barbaachisaadha malee karaa hojii seexanaatiin qabeenya godhachuun hin barbaachisu jechuudha. Jaalalas yoo ta'e immoo namni tokko jaalala irraa nama qabee jaalala san yoo gaafatanii diddeetti yoo ta'e dhiisu kan waaqayyo naaf kenneen jaaladha jechuudha malee dirqamaan hojii seexanaatiin jaalachiisuun kinoo yeroodhaan booda akkasitti diigama akkasitti saba fuulduratti nama qaaneessa jechuudha. Dhugaa hedduu tokko na ajaa'ibe jechuudha. Mee viidiyoo kana ilaalaa. Kana dura xinqolaa wayii sirkaa fudhamee ture asitti. Sirriidha. Lubbuu mana xibaartuu dhattee xibaartuun waan akka kodhaama wayii sii laatte ittiin nagadattee of jijjiirtettee borsaatti baattee deemaa turte gara waggaa lamaa olii yoo fedha keete fiigi as bahi. Acha screen. Buusi lafa kan biraa. Confirming his prophecy. Seexanni nama eebbisee hin beeku hojiinsaa balleessuu qaluu ajjeesuu qofadha. Yeroo ishee hojii walitti dhufte akkamiin walitti dhufte? Akkumatti wal jaallannee walitti dhufne turreerra waggaa 9 olii. Jaalala sirriidhaan walitti dhuftanii yeroo sana. Isheen na jaallatee na ansiifachumaanii desii booda jaallanne. No. Ula waaqayyoo jirta. Qoricha maaliif ture yeroo sana waan dibatte? Qoricha kan nama jaallachiisudha. Maarree sanaa softuuree isa kam? Mastafaaqiriidha kanatti hojjechiifatte. Najjoorraa bitattee dibatte. Soba ma dhugaa? Sirriidha. Amma ijji koo banaadha jaamaa miti. Haati ilmoo keessa beekuutii hin dandeessu. Ilmoon haadha beekuutii hin dandeessu. Ilmoon haadha garaa keessa haa baatu malee garaa haadha keessa beekuu hin dandeessu. Maaltu beeka? Waaqayyo isa uumaa tokkichatu beeka jechuudha. Kanaaf iyyuu akkasitti waaqayyo ifatti nama baasa. Waaqayyo akkasitti nama awwaarrada jechuudha. Kallattii hin taaniin deemuun hin barbaachisu. Kan waaqayyo namaaf kenne heeguudha jechuudha hundumarratti. Dhugaadha baay'ee tokko barumsa namaaf ta'a jedhee ta'e yaada. Itti aansuudhaan lataa qananii maal jedhala? Walaloosaa hedduu tokko dasna jedha anaan. Mee warra akka gootee lataa jaalattan dhugaa hedduu tokko natti tola. Walaloo lataa qananii haa dhaggeeffannu. Baay'ee tokko natti tola barumsa namaaf kenna. Ammayyuu hubannaaf ogummaa kana caalu isaaf haa dabaluun jedha qaxalee Oromoo baay'ee tokko dasti kan nama jedhudha. Gootadha dhugaa das nama jedha. Walaloosaa gisee hunda barumsa hedduu tokko barumsa namaaf kenna jechuudha. Hedduu tokko namatti tola. Kanaaf iyyuu waaqayyo kanumarra sammuu haa dabaluuf hin jedha. Dhugaadha baay'ee tokko bakka kan namatti barumsa namaaf kennudha jechuudha.
walaloo haa dhaggeeffannu isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Viidiyoon har'a qabadhee dhufe kanumadha. Sabiskiraayibii, laayik, koomentii akkasumas sheer gochuuti hin dagatinaa. Hedduu sin jaaladha, hedduu sin kabaja isiniin jedha. Walaa guddisnu, wal bukkee haa dhaabbannu. Dogoggora jiru immoo koomentiidhaan walaa sirreessinu isiniin jedha. Turtiin keessan turtii nagaa haa ta'uuti. Nagaan naa tura. Itti fuftee kan caala argachuu feetaa waan addaa. Yoos isa harka keerra jiruuf galateeffachuu qabda. Galata waaqaa irristee ofitti nidhiin gaadii gaafa waa'ee kophee haasoftu kan miila hin qabne yaadi. Atotuu fayyaa kee jirtuu kanan dhabe sanan dhabe jettee komiin mataa si jiisa. Kumaatamni meeqammoo dhibeen fayyineen qabame hospitaala ciciisa. Fayyaa taanaan nan beeka bakka yaade akkan ga'u kan fayyaa naaf kennite galanni siif haa ta'u. Jedhi galateeffadhu. Eessaa kaatees akka geesses madaalarra of kaa'i. Kan dhabde gaafa lakkooftu kan argattes lakkaa'i. Yoo galata jibbitee komii fi gungummiidhaan olu taalte akka fardaa kan dhabde argachuu miti kan argatte iyyuu hin dhabda.